kee maaltu ilaalchi kee eessaa dhufa? Ilaalchi koo maatii makoorraa dhufa. Maatii koorraa yeroo baay'ee maal jedhu warri durumaa kaase namni baratee agabuun buluu nuun jedhu. Baratee agabuun buluu naan jedhu harmeen kun maaliif agabuun buluu jedhee gaafa gaafadhu akkuma isin jedhu magaalaatti dhaqnee deebi'uu fi warri waa baratan kuni dhaqanii guyyaa gabaa kana durii atillee ijoollee namni ta'a. Wanti dhaqanii sangaafaa bitanii wanni namaa barreessu wanni abadoo bunoon sangaa akkasii gurgureeraanii warri kana baratu jechuudha. Agartanii balbala tokko lama baratee fi waa barreessee wanni ta'an hin jiru. Namni baratee waa gabuun bulu kan jiru sanarraayi kuni sanarraa ka'ee jechuudha. Irra boodammoo eeggan guddadhee olni ta'e boodammoo ijoollee barattoota yuunivarsiitiirraa baratanii darbanii dhufantu na argaa. Yeroo isaan akka isaanii ta'uun barbaada yeroo isaan akkanii Finfinneetti ol ba'anii Finfinneetti ol yuunivarsiitii akkasii keessa turre kana jedhu dubbatan jarri teenya dhageenya. Yoomin achi gaa kan jedhu sanan sammuu keessatti uumame hiriyoota koo firoota koo warra dura baratanii kolleejjii seenanii innillee baay'ee na jajjabeesse jechuudha. Kan nama naannoo koottis immoo warra xiqqoo baratanii warra kaanirraa jireenya isaan jiraatanillee nan arga. Waan isaan baratanillee nan arga. Yooti xalaanii polisii koo mana barumsaa ture xalaa erguu motora kaanii erguu ani xiqqoo baradhee jira namni hundumaatu firoon hundumaa na waama. Nu dubbisnaan jiru. Jechuun ani kan warra kaanirra kan guddaa ta'een of argaa jechuudha yeroo sana. Sumataan isaa na keessatti humna uumee barnootuun kana caalaa baradhee immoo eessan gaa kan jiru isaan jechuudha. Yooti manatti na waaman immoo waan naa kennuu na nyaadhaan dhugaa sunillee waliin ogu jechuudha. Kanaaf namni barate kaanirraa akka inni garaagarummaa sana achi kaasee argee suni gaa na dhiibee akkan kana yaadu na godhe jechuudha. Waldaa hawaasa Oromoo keessatti hojjette keessaa mee maaltu si boonsa? Wanni jabaan tokko keessa si boonsa maali? Wanni godhe jettee yaaddu keessa? Waldaa hawaasa Oromoo Minisootaatti jechuudha waldaa hawaasa Oromoo jedhu. Ani waldaa hawaasa Oromoo Minisootaatti kan inni keessatti fedha kootiin tajaajilu kan volunteerii jalqabee bara 1998. Bara 1998 kana yeroon dhufetti waldaan hawaasa Oromoo nu duroo irratti turaniin dhaabbatee mana mataa isaatis namoonni baay'een itti dhamaanii waldaa sana jiraachisanii turaniiru. Isaaniif illee galata guddaa qabna. Angaruu gaafa itti dhufee wajjin warra wantoota tokko warra boordii biraa wajjin jalqabee sadarkaa inni irra ture sadarkaa boordiin illee irraa fuunee kennee nama lama ture. Nama lama duwwaatu itti dabarsee kennee karaa manaallee tun hin bahin ture rakkoo adda addaa ture jechuudha. Achi kaafnee mul'ata mataa keenyaa lafa keewwannee waldaa kana keessatti mee akka waldaa hawaasa Oromoo biraa goone jennee irratti hojjechuu jalqabnee warraan wajjin hojjechaa ture wajjin boordii keessaa wajjin. Wajjin hojjin jalqabuu abjuuratti fakkaataa ture mul'atuma abjuu dhuguma nama hojjennee giraantii barreessinee nama kataramee hawaasi kun jabaate achi gaa jennee yaadaan ture. Hin jalqabnee hojjechuu jalqabee achi yeroo jalqabaa akka barreessaatti jalqabee irratti keessatti hojjetaan ture. Giraantii adda addaa warra boordii wajjin bakka addaa wajjin barreessinee yeroo jalqabaa fi horii arganne giraantii jechuudha. Horii xiqqaa tokko arganne nama tokko paartaayimii qaxarre. Booda itti aansinee horii lamaffaa argannee asxita biraa nama tokko fuul taayimii qaxarre. Yeroo sanaa akkuma nama paawarboolii beekti gammannee jechuudha. Kun abjuun itti ture jechuudha. Achirraa ka'ee waldaan kun guddatee booda mana mataa keenyaa ijaarranne jennee kaane irratti hojjennee hawaasa Oromoo sun bira dhaabbatee achi barreessaa irraanis gara dura taa'atti ni ta'e. Amma Oromoo kana immoo abbaa dinagdee kan tireejarii ta'ee jira. Amma yoo ta'e ammaa kana waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa maal qaba? Hojjetaa dhaabbataa nama 5 of keessaa qaba. Executive Directorii dabalatee. Hojjetaa immoo part-time yookaan yeroo gabaabaa hojjetan immoo nama 2 qaba. Walitti gaa hojjetaa nama 9 qaba. Mana mataa isaatii yeroo jalqabaaf Afrikaa Community kan mana mataa isaatii qabu jiru. Afrikaa Community duwwaa osoo hin ta'in baqattoonni mana mataa isaanii bitatanii jiran State of Minnesota keessatti kan isa biraallee hin beeku. Isa jalqabaati jiru waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa.
sanas qaba. Irratti dabalatee qabeenyaan isaa amma asseetiin isaa yoo xiqqaatee gara 750 miliyoonatti kan dhiyaatutu qaba jechuudha. Kundumaa maalinni mucaa lafarraa kaatee guddatee amma gagee jechuudha. Gaggeessa argee jechuudha jukootiin jireenya koo keessatti sana argee jechuudha. Kanarraa waan hin baradhee waan tokko nan hojjedhe jettee yoo kaatee yookaan hin taa'etti mul'atu wal fakkeeffatte yookaan viizinii qabaatte akka inni ta'uu danda'udha. Deebi'ee immoo ol keessattis immoo wal wajjin hojjechuun yaada tokko afaan tokko qabaachuun immoo kan fidedha. Gabaasota akkatti boordoo daayirektarsii wajjin turre hundaa irratti afaan tokkoon yaada tokkoon murannoon wal wajjin hojjetaa turre sana keessattanis gahee guddaa qabadhaan turre isaanis gahee guddaa qabu turani. Kun baay'ee na boonsisa jijjiirama kana jechuun waan tokko namni tokko waan facaasee yeroo margee fi ija godhatee haammatee gurguratu sana argee jechuudha. Amma sadarkaa sossoo hin dandeenyetti waldaan hawaasa Oromoo waldoota Afrikaa keessaa nam piroofitii ta'anii jiran keessa amma nama kan mootummaa biraa gargaarsa argatu kan baay'ee wanti hojjetu qalilaa ta'e yookaan tiraanspaarenti ta'e jedhamee beekame jaboo jedhamee beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Kanaafi kana keessatti qooda fudhadhee amma akkana siin gahu gahaa guddaa qabachuu kootti baay'ee itti boonaa kanaafanii isaan kan itti boonu jechuu dandeenya. Uummanni Oromoo illee hedduu hojii ati waldaa hawaasa Oromootiif gochaa turtetti akka boonu nan beeka. Mee yoo kana xiqqoo bal'ifnee yoo ilaallu yeroo galgala gachiiftee yoo yaaddu sireerraa osoo ribni si fudhanne hegereen Oromoodha uummata Oromoodha kan naannoo kana jirus haa ta'u walumaa galatti maal fakkaata maal sitti mul'ata? Yeroo ammaa kana keessatti xiqqoon nuti dhimmisaa malee ifatu natti mul'ata. Gara Oromoo keessatti abdiitu natti mul'ata. Ilmaan Oromoo qabsoo isaaniitiifis dhiigatti dhangalaasanii ilmaan Oromoo biyya isaaniirraa baqatanii ni ta'anis bar tokko biyya isaanii keessatti galanii uummata Oromoodhaaf bu'aa tokko buusuu danda'u, biyyatti san guddisuu danda'u kan jedhu yaadaa dhiigni ilmaan Oromoo lafatti dhangaleellee asii oollee margee lalisee ija godhatee firiinsaa ni mul'ata jedheen yaada. Kanaaf abdiitu natti mul'ata. Kanaaf ifatu natti mul'ata. Kana ni hawwaa yeroo hundumaa kanatti natti mul'ata. Mee muuxannoo bara jireenya kee keessatti hoogganummaadhaan horattee sanirraa kaatee dargaggoota Oromoof takka warra boru uummata Oromoo hoogganuudhaaf deemanii fi maal dhaamtaaf maal barsiifta? Waan dhaamuu fi yoo nama tokkollee ta'u lamallee ta'u geggeessite namni nama geggeessu nama sanaa fi fakkeenya ta'uu qabaadhaan kan inni itti amanu. Lammaffaa immoo waan hojjetu hundumaa dogongora ta'u hundumaadhaaf itti gaafatamummaa fudhachuu danda'uu qaban jira. Sadaffaa immoo nama namaa waliin haasa'ee haasaadhaan waa fixatu ta'uu danda'uu qaba. Wal danda'uu walii obsuu sana dhaama. Waan garaagarummaa ofii xixiqqoo qaban gabbisuurra isa irratti walitti dhufan sana gabbisuu irratti hundaa'uudha kan inni ilaalu. Namni tokko immoo gaafa nama geggeessaa jechuun danda'a ta'uu qaba. Danda'a ta'uudha ani kanatti ni fudhaa. Waan marmeen kun duraan jettu qofaa yaadadha. Namni nama geggeessu namni wanni ta'u akka lafaa ta'uu qabaa jetti. Maaliif akka lafaa jedhamee gaafannan lafarra deemu miti naan jetti. Nama danda'uu qabaa. Yoo kana ta'edha kan inni ta'uu danda'udha. Kana ni argee jechuukooti waliin haasa'uu, waliin mari'achuu, itti gaafatamummaa fudhachuu kana kan geessaa tokkorraa ilaalamu kan argamu irra jiru jedhee yaadu. Gaarii dura addunyaan nuti amma keessa jiru kuni hedduu jijjiiramtee jirti. Ammas daftee jijjiiramaa deemti. Haala amma keessa jiru kanarratti yeroo ammaa kanatti rakkoon Oromoo jabaa jettee gadi yaaddu maayini? Addunyaan dhuguma akka jettee addunyaan baay'ee jijjiiramaa jira. Addunyaan walitti dhiyaattee jirti. Globalization jedhamu kun walitti fidee jira. Waan dur umurii makkootti beeku ijoollummaa fi amma kun adda teeknooloojiin namni wal quunnamtiin teeknooloojiin
baay'ee guddatee jira. Namni salphaatti walonni ta'a addunyaan sekoondii tokkotti wal agarti battala tokkotti wal agarti. Kanaaf wanti guddaan addunyaa duukaa deemuu danda'uu qabna jechuudha. Haala akka addunyaatti deemu sanaa wajjin danda'uu qabna jechuudha. Malee isa waggaa 30-40 duritti deemna hojii jenna ta'e addunyaadhaan duubatti hafuu dandeenya jechuudha. Kanaaf nuyis illee akkanatti of sirreessuu waan hojjennu hundumaa sirreessuu qabna jechuudha. Innis karaa hawaasummaa qabnu, karaa siyaasaa qabnu, karaa dinagdee qabnu, qooda fudhannaa qabnu hundumaa addunyaa wajjin jijjiiruu danda'uu qabna. Malee anaan lachachaa ooluu, walitti quba qabaa ooluu, walamataa ooluu, utuu waan godhini waan guddaa eeguu kana eeguun namarra jiru jechuudha. Addunyaan yoo itti hojjetanii waa eegan, yoo itti tattaafatanii waa itti argatan, yeroo itti waan hundumaa yeroodhaan battalaan deebisan yeroo kana jechuudha. Kanaaf kana kan qorannoo guddaa nutti ta'ee jiru kan keessa bahuu danda'u qabna addunyaa wajjin globalization wajjin waan deemnu qabu qaba jechuudha. Kun qorannoo barbaada, kun hojii barbaada, kun qooda fudhannoo barbaada, kun humna haaraallee barbaada jechuudha. Waanuma durii sana duwwaa jennee lafa itutuun ta'e akkatti waan barbaadnu sana haala addunyaa wajjin argachuu dandeenyu irratti hojjechuu danda'uutu barbaachisaadha. Gaarii amma bara 2010 xumurree 2011 simachuuf deemna akka biyya jiru kanatti jechuudha. Bara dhufu kana keessa maali hawwiin kee? Yaa wanti hawwane nuwa hawwus kan abjuudhus tokko ilmaan Oromoodhaa fi nagaa badhaadhinaa bilisummaan hawa akkasumas immoo barri 2011 kuni bara jaarmiyaaleen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf qabsaan hundumtuu keessatti tokkummaan araarri nagaan itti bu'uu kan inni hawu bara immoo itti teenyee walamachuurra guddaa keenya sana bisuurra yeroo itti guddaa keenya sana hojjetti kabajnu teenyee wal safeessinu kan ta'u bara itti wal dandeenyu bara itti teenyee waliin mari'annu bara itti teenyee rakkoo keenya darbe sana ilaallee dogongora darbe sana walii yoo dogongora darbe walii dhiifnee abaluu balleessa walii dhiifnee fuula duratti immoo asii kaanee eessa deemna jennudha. Eessa darbe sana akka millanne fuula duratti immoo ija keenya lamaan ilaallee yeroo itti deemnu ta'uu danda'uu qaba. Malee garaagarummaa keenya bal'isuu utuu hin ta'in waan walitti nu fidu irra gabbisuu irratti yeroo itti hundeeffamnu yeroo itti inni taanu akka ta'uun hawaaju. Gaarii obbo Bulaa Atoomsaa Abbaa Horoom gaaffii deebii kana nu wajjin gootee akkasumattis bara dabree keessa dabruuf deemnu kana keessatti Oromoodhaaf waan gaarii namoota hojjetan keessaa tokko taate san irra darbee garaagarummaa Oromoo jidduu jiruu fi rakkina haala siyaasaa fi garaagarummaa ilaalcha namoota irra ka'ee hawaasa Oromoo irratti aggaamame san hunda irra ooluudhaaf tattaaffii goote hundumaa fi Oromo Person of the Year 2010 nama Oromoodhaa tola oolee bara 2010 keessatti taatee filatamuu keetii fi hedduu baga gammaddee sin jedhu. Karamuu waan dhageessirraa akkas ta'ee filatamuu kootti baay'een illee gammadaa isinillee kanatti nafluu keessanii immoo kana caalaa kan ilmaan Oromoodhaaf fuulduratti hojjedhu kan na godhudha. Isinis carraa kanaa laattanii yeroo keessan fudhattanii fedhaan uummata waa hojjechuun amma makkanni jabaatee nan beekaa. Oromoo keessaa wanti Oromoon dhabe keessa tokko immoo sabquunnamtii yookaan miidiyaadha. Miidiyaa kana Oromoo Piraayidiin websaayitii kana dhaabee kana hojjechuu danda'uunsaa kunillee baay'ee nama boonsa. Isinis hojii guddaatti jirtu. Baay'isee galatoomaa jabaadhaa bara dhufu kun isiniif illee bara nagaa, bara milkii, bara hojii, bara bilisummaa badhaadhinaa akkasii ta'uun isiniif hawwaa. Galatoom. Dammaqa gurmaawaa gubbaa garjala